Egaa Sumayyaan Jarman deemaan jira jettee guyyaa har'aa kunoo viidiyoo gadhiistee jirti jechuudha. Sumayyaa keenya nagaan naqii rabbiin nagaan si haa geessu ilmaan keessillee jechuudha. Rabbiin nagaan si haa geessu hin jedha. Maaliif jennaan Jarmaniin biyya bareedduudha akkasumas immoo biyya obboleettiin Saayidoo jirudha waan ta'eef Saayidoon illee carraa kanaan argachuunsaa waan hin oolledha waan ta'eef hundaafiyyuu rabbiin nagaa si haa geessu hunda caalaa nagaatu caala waan ta'eef waan hundumaa kan dursu nagaadha waan ta'eef rabbiin humna qabu inni waan hundumaa danda'u inni waan hundumaa wal qixxeessu yaada kee wal siif haa qixxeessu rabbiin nagaan si baase biyya nagaa keessaa rabbiin si baase biyya nagaatti immoo rabbiin si haa gashu karaa nagaa deemii ilmaa kee faana rabbiin isin haa milkeessu rabbiin yaadaaf muraada kee siif haa guutu waan itti yaadde waan karoorfatte rabbiin siif haa guutu siin jedha. Egaa achiin deema jettee kan na simatu Jarmanii akkuma beektani obboleettiin Saayidoodhaan jirti garuu namni na simatu sapiraayisidha jettee isinillee rifattu namni na simatu yookaan immoo namni na taqabbalu sapiraayisidha jettee egaa akkuma beekamu kanaan dura obboleettiin Saayidoodha as na biraa dhuftu yoo na bira dhuftee homaa rakkoon hin jiru Saayidoon illee booda dhufuu danda'a waan ta'eef ani piroosesii hundaayyuu nan xumuraa fi biizaa nan ergaa fi na bira dhuftu jettee dubbachaa turte obboleettiin Saayidoodha baay'ee waan jaallattuuf jechuudha. Isinis viidiyoo gadhiiste turte an dhaggeeffanne ganaan naqee dhaggeeffadha malee jechuudha. Hundaafiyyuu isheen nagaan deemuudha wanti guddaan kan nama gammachiisu isheen nagaan achi ga'uu deemte gammaddee haa jiraattuudha nuti kan barbaannu jechuudha. Kanaaf sapiraayisidha namni dhufee na fuudhu immoo namni achitti na simatu anaan sapiraayisidha jettee sapiraayisii kana kan hin shakke Saayidoodha natti fakkaate akka mataa kiyyaatti na shakke jechuudha. Saayidoo yoo dafii kaan miliqii aantee qaxxaamuri kaamaa silaa deemsa kana hin gashitu Yamaniidhaa fi Itoophiyaa gidduu hin deddeebita atoo achumatti battattee teesse maaliiti maaltu si teessisee achi dafii piroosesii xumuradhu achumarraan qaxxaamuri aantee dhugaan siin jedha achumarraan qaxxaamuriiti deemii dhaqii achitti eegi otuu jirtu namni kan biraan simatiin deemiiti achitti simadhu achitti eegiiti simadhu dhugaan siin jedha maaliif jennaan carraa bareedaa argatte bar niqniqin jettu kaara tokko niqniqin jettu achi deemte jennaani isa achi biyya qaqayyartu sanallee qaqayyaruun hin danda'amu. Maaliif jennaani biyyattiin biyya guddatteedha waan ta'eef minna deemuun hin danda'amu. Piroosesii qaba waan ta'eef jechuudha biyya tokkorraa biyya tokkotti darbuun wanta magaalichi guddaa ta'ee fi biyyichi guddaa waan ta'eef iyyuu darbuun hin danda'amu. Kanaaf jennaan Saayidoo wanti sitti himu deemi piroosesii xumuradhuuti siif qallaaliidha piroosesiin xumuruuni piroosesii xumuradhuuti daqiitii achitti eegi sapiraayis godhi kana anillee kanuma hin shakke. Isuma sapiraayis godhu daalaataan jedhe eenyu dharee namni kan biraan namni simatu obboleettii Saayidoo jiraachi hanganaachi obboleessa see minamina kanatu jiraayi ani hin beeku gaasa kana hin beeku hangaruu jechuudha. Atuu Saayidoon naqenatti tolaana maaliif Saayidoon ilmaan isaas achitti guddatte barumsallee nama jira biyya guddatteedha malee jamaa keenya dhugaa rabbi biyyattiin biyya guddatteedha waan ta'eef otuu Saayidoon illee achi deeme bareeda boodallee hayyuu yoo fedhe fidachuu danda'a jechuudha. Ayyuu achitti fidachuu danda'a ayyuun silumayyuu biyya arabaa jaallatti biyya faranjii jaallatti ayyuun jechuudha yeroo dubbattu akka biyya keessa teessuun barbaaddu akka biyya guddatte keessa teessu barbaaddu waan ta'eef kanaaf Saayidoo fi Sumayyaani karaa kanaan isheen deemte jennaani karaa qallaalii wal arguu jechuudha. Maaliif jennaan mana obboleettii ammatuma obboleettii Saayidoon simachuu baatteeyyuu wal arguun dhiisani wal jaallatu waan ta'eef isaanii karaa kanaan qabatee Saayidoonis dhufuu danda'a. Kanaafuu jennaan akka kootti ana hedduu bareedaadha. Rabbiin nagaan si haa geessu yoommoo bakka kanuma fedhaan maaliif utuma itti rakkatee tikeettii kutatee piroosesii xumuratee Jarmanii sana deemee natti tola Saayidoon achitti illee wal argu waan ta'eef kanuma yaadeen dhugaa rabbi utuma deeme qaxxaamura jechuudha dafeellee Selaan taa'onni Yamanii sanatti battatee taa'utti rawu maalis Yamanii sana keessa deddeebi'ee dubartoota wajjin viidiyoo hojjechuutti ka'e dhugaa rabbi maaltu isa rakkise hin deemu amma kan yaada kana kan fide silumoo isadha kan dubbate hin beeka waan ta'eef akka ijoolleen piroosesii isaa ijoolleen isaa piroosesii xumurachaa jiranii dhaga'ee jira inni dubbatee ture viidiyoo isaa keessatti. Kana manna bakka obboleettiin isaan jirti waan ta'eef biizaa mina rukuchiiftee fi piroosesiin xumuratti inni birrii hin kaffalatan dhabbaan qabu silaa hin kaffalatas akkamii dhugaa rabbi
dabiliyyuu kaffalatee deemuu nama danda'udha Sa'idooni. Kanaafuu rabbiin achitti walitti isaan naannessu dhugaa rabbii. Ayyuu immoo suuta fudhata joo suuta keessa fudhata ayyuu gattee deemta ayyuu maal gootaa hin jedhin suuta keessa fudhata. Innumtiyyuu biyya guddatte keessa haada kumalee suuta fudhachuu danda'a jechuudha ayyuu. Kanaafuu jennaani bareedaadha. Isheenis immoo obsitee eeddeetu walii dawwalanii nagaanyi jiraate jennaani maal hundumtiyyuu haadha manaa dhiisee deemee dalagata waan ta'eef booda gaafa piroosesii xumuratee tasgabbaa'ee maal jedhu ayyuu fudhachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu niqniq achi as miliquu achi deemu as deemu galagaggaluu mataa miila jechuun hin jiru jechuudha. Sumayyaan gara tirkaa baatuun qabdu achi deemtee innaan iyyuu hin argata jechuudha malee ijoollee dhiistee deemuu hin dandeessu. Ijoollee ishee fudhattee deemuudha. Innis ijoollee isaatiif jecha aarsaa guddaa kaffalaa waan jiruuf iyyuu silayyuu amma immoo kanarra caalaa iyyuu aarsaa kaffalee deemuu qabaa jechuudha Sa'idoon. Jarmanii isheen naqxe jedhee Itoophiyaa keessa Yamanii keessa taa'ee dubartoota wajjin mandara keessa deemee viidiyoo hojjechuun qabu jechuudha. Maaliif jennaani dirqama Jarmanii sana deemee amma karaan qallaalii ta'eeraaf Jarmanii sana deemee arguu obboleettiin argisiifti. Amma waan isheen jette hin beeku viidiyoo gadhiistee jirti. Daanaayitiin isheen tokko viidiyoo gadhiise daanaayitii moo ishee obboleettii Sa'idootii laata ganaan naqee laalleen kan Sumayyaa tun laalaa jiruutu irraan gadhiifame. Tun viidiyoo Sumayyaa daawwachaa jiru irraan gadhiifame. Obboleettii Sa'idoon natti fakkaate yookaan daanaayitiidha natti fakkaata. Meenan laala hundaafuu dhaqee laalee adda baafadhaa. Hundaafuu rabbi isaan milkeessu dhugaa rabbii walitti isaan naannessu isin maali gattee deemtaayi garaan jabaatinii Sa'idoo minaamin jedhina walitti rabbiin isaan naannessu rabbii walitti isaan haafidu dhugaa rabbii walitti isaan haafidu rabbii walitti isaan naannessu ayyuuf immoo amma tokko yaaddeena suutan fudhata waa hundumaa sirreeffatee suuta ayyuun daa'ima darban qabdu birree ergee fi jennaan mana kiraashee kaffalattee jennaan nyaattee dhuddee jennaan maal dhiira malee hin jiraatanii inuma jiraatu dhiira malee inuma jiraatu. Rabbiin obsaa kennuuf isheedhaasi karaan kun qallaaliidha. Karaa isaan itti wal arganii deengadayyuu ayyuun dubbattee jirti maalooyii yoomatti deebitee hooyii maa rakkistaa jettee iyyuu dubbachaa turte isheen iyyuu jechuudha. Kanaaf jennaan ayyuun illee deemti Sa'idoon deemnaan ayyuun dirqama hin haftuuyyuu dhugaa suuta gaafa tasgabbaa'ee piroosesii xumursiisee fi itti qilleensa kanarra balaliitee jechuudha ayyuuni. Hunda isaanii rabbiin isaan milkeessu nuti akka isaan milkaan barbaanne akka isaan tokko ta'an barbaanna malee akka isaan gargar baane akka isaan faca'anii hin barbaannu jechuudha. Sumayyaa keenya rabbi si haa qanna'u rabbi si faana haa bu'u. Habibtii keenya dumbushee keenya baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Rabbiin si haa geggeessuun siin jedha. Sa'idoo keenya baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Rabbiin furmaata siif haa kennu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si haa qanna'u. Waan hojjettu waan karoorfattirratti rabbiin si faana aabuu rabbiin si duraa bu'u rabbiin nama dura bu'e ati booddee buutee waan hundumaa irratti iyyuu hin milkooftaa jechuudha. Yeroo waa hojjettu yeroo waa karoorfattu rabbiin of dura buusiiti ofii booddee bu'ii hojjedhu siin jedha. Akkasii rabbii sinaa milkeessu haasaa isin ittiin baay'isu ani viidiyoon kan biraaf hojjedhe asirratti fidee itti odeessutti ka'e akkasi kaa ilmaan tiyya nagaan tura.